Gurraan sagal barakuma lamaaf 25 Shamar Kafune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa siin dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu walitti maal gungumu akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha. Isinis miidiyaa kana laayikii subscribe gochuu hin dagatina. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turmoo allalisaa dhaabati. Egaa qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummiin ko tokkoffaa guyyaa har'aa keessuma ijoo dubbii guyyaa har'aa kan ta'e caffee Oromiyaa guyyaa har'aa gaggeeffamaa ture kana keessatti maayikiin eenyurratti akka cufameef akkasumas immoo paartilee siyaasaa yookaan immoo warreen mormitoota ta'an keessumaa mootummaa kana warreen walmonii biyyoota alaa bakkeewwan garaagaraa jiranitti mootummaa wajjin walii galtee yookaan immoo marii jalqabuunis dhagahamaati jira. Akkasumas immoo artistii Teedii Afidoo irratti konsertii biyya Awurooppii kanatti gaafanni konsertii qopheeffachuuf jedhuga warreen finxaaleeyyiin Amaaraa akkasumas immoo saba Amaaraa tokko tokko kanneen ta'an egaa akka inni konsertii kana hin gaggeessineef irratti ka'aa jiraachuu fi akkasumas immoo Tigraay keessatti egaa yeroo dhiyootti asitti diraamaan obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Qabsoon Gabra Mikaa'el jidduutti diraamaan gaggeeffamaa ture. Guyyaa gidduu kana yookaan guyyaa kaleessaa irraa keessa immoo wanti haaraan dhagahamaa jira jechuudha. Isa kanas maal akka ta'e isinitti hima jechuudha. Dhumarratti egaa keessumaa finxaaleeyyii Amaaraa fi mootummaa jidduutti wal waraansi kun haalaan itti fufee jira jechuudha. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun bakkoota garaagaraa keessatti walitti dhukaasaa jiru yookaan immoo akkasumas lubbuu wal baasaa jiraachuunis dhagahamaa jira. Hanga xumura qophii kootti na waliin tura. Egaa qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummii ko tokkoffaa yookaan qabxii ijoon guyyaa har'aa kan ta'e caffee Oromiyaa guyyaa har'aa gaggeesse kana keessatti egaa haala adda ta'een keessumaa muumee karaa adda ta'e yookaan immoo dubbii adda ta'een egaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dudubbachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Akkasumas immoo gaaffii miseensota irraa ka'eef deebii kennaa turaniiru jechuudha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kuni. Akkasumas egaa achi keessatti egaa wanti dubbatamuu qabu akkasumas immoo warreen qeeqni garaagaraa irratti ka'aatee ture jechuudha. Akkasumas egaa ilaalchan taaneef gochin taane achuma keessatti wala cuucuun kun akkasumas immoo mirga wal dhoowwachuun kun guyyaa har'aa karaa caffee kanas mul'ateeti jira jechuudha. Kanaaf keessumaa dubbii ijoo kan ta'e egaa har'aa warreen waraana adda bilisummaa Oromoo ta'anii warreen galan keessumaa warreen karaa nagaa harka filatanii karaa nagaatiin galan yookaan immoo nagaa filatanii warreen galanii warreen jaalsanyiitiin durfaman yookaan miseensonni jaalsanyiitiin durfaman guyyaa har'aa galata guddaa qabdu jedhee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa caffeetiin galateeffadha yookaan immoo isaan nagaaf kabaja qabu waan ta'eef kanaaf galanii kanaaf isaan galata guddaa qabu yookaan immoo uummata kanaaf kan yaadu uummata kanaaf kan qabsaa'e isin warra karaa nagaa filatee mootummaa wajji walii galeedha dhahii har'a jaalsanyii fi miseensota isaa akkasumas jaal shurrubbee fi kanneen kana fakkaatan hundumaa jajanii jiru. Isinis galateeffadha jedhanii caffee keessatti guyyaa har'aa dubbatanii jiru jechuudha pirezidaantiin Shimallis Abdiisaa. Akkasumas immoo gaaffiin garaagaraa karaa miseensotaa ka'e akkasumas gibira akkasumas qaala'insa jireenyaa fi bakkeewwan garaagaraatti nagaa dhibee irratti karaa miseensotaa ka'eeti jira. Keessumaati waa'ee gibiraa irratti irra deddeebiin ka'ee jira jechuudha guyyaa irraa. Akkasumas immoo waa'ee qaala'insa jireenyaa yeroo miseensonni kaasanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis akka jechuun deebisan jechuudha. Keessumaa waa'ee qaala'insa gaafa isaan kaasan egaa birrii karaa baankii keenya baankii siinqee birrii hamma barbaadan liqeeffatanii itti hojjettanii deebistanii gashuu dandeessu jedhanii jechuudha guyyaa har'aa pirezidaantiin kuni. As keessatti egaa waa baay'ee nama komachiisa jechuudha. Bakkeewwan garaagaraatti nagaan dhibuun akkasumas gidduu kana immoo Baalee keessatti Sumaaleen bakkoota garaagaraa keessatti uummata keenya mana gubuu fi akkasumas immoo qabeenyallee horii fi saawwan ibiddaan bobeessaa jiraachuun mul'achaa jira. Uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa keessumaa madda walaabuu dabalatee bakkeewwan garaagaraatti uummanni qeessaarraa buqqa'aa jiraachuun mul'achaa jira. Kun egaa guyyaa har'aa miseensotarraa hin kaane jechuudha rakkoon achi keessa jiru. Isarra darbee egaa waa'ee gibiraa fi waa'ee qaala'insaatti yeroo deebi'u karaa miseensotarraa gaaffii ka'eef egaa deebisaan deebisanii keessumaa baankii siinqeerraa liqeeffadhaa yookaan immoo irraa liqeeffatanii itti hojjetanii deebisuu dandeessu jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Isayyuu baankii kanarraati birrii xiqqoo miti kan isin liqeeffatan miliyoona 200 miliyoona 300 liqeeffatanii itti hojjechuu dandeessu jedhanii jiru jechuudha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. As keessatti egaa wanti nama dhibu baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Birrii miliyoona 300 miliyoona 200 akkas otoo qabu ta'e gibira qotee bulaa dafqee dhiigasaa cobsee horatee yookaan akkasumas immoo mi'aan qallaba yoo kan nyaatu dhabee bakkeewwan garaagaraatti rakkachaa jiru. Keessumaa lafa midhaan hin baasne irraati yeroo isaan 3,000 4,000 hanga 6,000 fuudhaa turan ni mul'ata gibira jechuudha. Kanaaf baankii siinqee kana keessa birrii miliyoona 400 bilamni jira taanaan uummata maal akkasitti rakkisu qaala'insi jireenya akkamitti uummata gidirsa jechuun ni danda'ama.
Kanaafi somni kun egaa bakkeewwan gara keessumaa yeroo miidiyaatti ba'an egaa yeroo yaadan taaneef uummata sossobanii fi yeroo isaan miseensota attaalan irra deddeebiin mul'achaatti ture. Kana keessatti egaa miseensota irra gaaffiin isaan dubbatan hundumaa fudhachuudha waan ta'eef dubbachuu hin dandeenye. Garuu egaa keessumaa baankii kana keessa birrii namni kun otoo jiru uummanni mootummaan akkamitti gaddeebi'ee uummata dafqee bulurraati gibira jee akkasumas immoo milishaa fedhee akkasumas ispoortii bakkeewwan garaagaraatti yaadan taanee fi gochan taane ofiisaa xiinxalee bakkeewwan garaagaraatti keessumaa uummatarraa uummata qotatee jiraatu irraati persentii 70 mootummaaf kaffalaadhanii bakkeewwan garaagaraatti doorsisaa turuun ni yaadatama. Keessumaa immoo milishaaf qallaba kennaa jedhanii milishaa qallabu qabdu jedhanii bakkeewwan garaagaraatti uummata doorsisuun ni mul'ata. Baajeen namni kun baankii siinqee keessa birrii namni kun jira taanaan milishaan akkamitti gaddeebi'ee qotee bulaarraa nyaata yookaan qabu qotee bulaa saama. Akkasumas immoo qotee bulaa fi qotee bulaarraa immoo milishaaf kaffaltu jedhanii bakkeewwan garaagaraatti yeroo isaan uummata doorsisan ni mul'ata miindaa ji'a jechuudha milishaa fi kanaaf dubbiin irraa baankii siinqee keessatti miliyoona 200 amma kana nam tokko liqeeffachuu danda'a jedhanii isa qaburraa yoo ta'u saamaa jiranii gama mootummaatiin milishaa fi makalaakaan bakkeewwan garaagaraatti uummata qabeenya qabu saamaa doorsisaa fi ajjeesaa turuun ni yaadatama. Birrii namni kun baankii keessa otoo jiru akkamitti isaanuma keessa qaala'insi jireenya akkasumatti biyya keenya keessa qaala'insi mudate jechuun ni danda'ama. Kanaaf dubbiin irra dubbatame sobadha. Isarra darbee egaa achuma keessaa otoo hin bahin guyyaarraa gaaffii nageenya bakkeewwan garaagaraa keessumaa Wallagga dabalatee fi bakkeewwan waraana adda bilisummaa Oromoo jiru irratti akkasumas daandii fi bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiran karaa gaaffiin har'a achi keessatti gaafatame irratti maayikiin cufuun ni yaadatama jechuudha guyyaarraa. Kanaaf aadde Saayida Abdurrahmaan jechuudha har'a maayikiin irratti cufame keessumaa bakkeewwan garaagaraa waa'ee nageenya yeroo isheen kaastu achi keessatti maayikiin irratti cufamee erga sagalee yookaan erga isheen dubbattee fixxeetii maayikiin banamee jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa Oromiyaatti illee mirgi ofii yookaan immoo mirgi warreen caffee miseensota achi keessa jiranii eegamaa miti jechuun ni danda'ama. Kanaaf namni dhugaa dubbatu ammas keessumaa caffee kana keessatti ammas nagaan arganne amma sadarkaa federaalaatti. Kanaaf guyyaarraa sababii nageenyaatti bakkeewwan garaagaraatti uummanni rakkachaa jira, uummanni dhiphachaa jira, uummanni bahee galaa hin jiru, lubbuun qulqulloota bakkeewwan garaagaraatti bahaa jettee gati isheen dubbatteef maayikiin har'a irratti cufamee jira jechuudha caffee yaa'ii har'aa keessatti. Kanaaf dubbiin ammas rakkoo guddaan ta'ee jira jechuudha waan har'a ta'e. Kanaaf wal sossobuu fi wal sobuun ammas karaa caffees dubbatame yookaan immoo har'as gadi bahee jira jechuudha sadarkaa federaalaatti qofa otoo hin taane amma sadarkaa caffeettis wanti kun deemamaa jira jechuudha. Isa kana hanga kana jedhee yoon darbe mootummaan yookaan sadarkaa ministeera Itoophiyaatti warreen qondaaltota siyaasaa akkasumas immoo warreen baqatanii biyyoota garaagaraa jiran akka wajjirraan mootummaan federaalaa marii gochuuf jedhamaa jira, marii jalqabeera jedhamaa jira. Isaanis qondaaltota keessumaa warreen bakkeewwan garaagaraatti kooluu galtummaa gaafatanii sababa siyaasaan ari'amanii biyyaa bahanii isaan keessaa Obbo Baqqalee Garbaa akkasumas immoo Isqeel Gabbisaa fi akkasumas immoo Lidatoo Ayyaaloo fi tokkos Amaara keessaa nama lama jechuudha. Lidatoo Ayyaaloo dabalatee jechuudha. Lidatoo Ayyaaloo baqatee biyya Ameerikaa jiraachuun isaanii yaadatama. Yeroo dhiyoos immoo Itoophiyaa galuuf jedhamee irra deddeebiin dubbatamaa ture sangammaatti biyya galuu hin dandeenye. Walumaafuu Obbo Baqqalee Garbaa, Pirofeesar Isqeel Gabbisaa fi Lidatoo Ayyaaloo dabalatee isaa wajjin gidduutti muummee ministeera Itoophiyaa fi miseensota kanneen dabalatee mariin karaa nagaaf ni mari'atu jedhamee jira. Mariin kun jalqabamee jira jechuudha. Kanaaf isaan beekamaadha bakkeewwan garaagaraatti sababa mootummaa kana baqatanii bakkeewwan garaagaraatti kooluu galtummaa gaafatanii jiraachuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf marii isaan jalqaban kun keessumaa haala gaarii argamsiisa jedhamee yaadamaa jira. Egaa xumura marii kana walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Isa ta'anitti qabxii sadaffatti yeroo darbu yookaan gungummii sadaffatti yeroo darbu artistii Teedii Afroo konsertii biyya Yuuroopiitti qopheessuun ni yaadatama jechuudha gidduu kana. Kanaaf isarratti gaaffileen garaagaraa yookaan qeeqni garaagaraa irratti ka'aa jira keessumaa karaa saba Amaaraa jechuudha. Keessumaa bakkeewwan garaagaraatti otoo uummanni keenya du'aa jiru, uummanni keenya fixamaa dhumaa jiruuti akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraatti manni gubachaa jiruu fi lubbuun qulqulloota bakkeewwan garaagaraatti otoo darbaa jiru nuti konsertii irratti hin hirmaannu iddeetti dhiichinu yookaan iddeetti sirbinu miti amma nuti uummata keenyaaf falmina yookaan uummata keenyaaf dubbanna jedhanii qeeqa irratti kaasanii jiru jechuudha. Keessumaa konsertii yeroo darbe keessumaa Haacaaluu wajjirraa wal gaareffachuu fi jechan taane walitti daddarbachaa turuun ni yaadatama Teedii Afroo jechuudha. Yeroo darbe immoo Dubaay keessatti konsertii qopheessuun ni yaadatama Teedii Afroo jechuudha. Achi keessattis qeeqni garaagaraa keessumaa karaa saba Oromoo warreen irratti hirmaatan irratti wal gaareffachaa turuun ni yaadatama. Amma
amma immoo gaa keessumaa Yurooppii kanatti konsertiin inni Miilaan qopheesse hin haqama jedhama turus hanga ammaatti haqamuu hin dandeenye yookaan wanti haaraan hin jiru garuu gidduu kana konsertiin kun gaa biyya Yurooppiitti kan inni gaggeeffamu jechuudha as keessatti keessumaa warreen achi keessatti isaanumti keessumaa warri saba Amaaraa ta'an bakkee lamatti wal qoodanii jiru jechuudha warri kaan giruuppii Jawaar yookaan kitaaba hin gaabbu keessatti warreen garaagaraa gaggeessanii fi akkasumas immoo warra faannoo jedhanii of waamanii isaan gidduutti illee warri amma mormaa jiran warra faannoo deeggaran jedhamaa jira kanaaf egaa qeenyi garaagaraa artistii kanarratti yookaan immoo Itoophiyaaf sirbuun kan beekamu jechuudha Teedii Afroo kuni isarrattis qeenyi guddaan ka'amaa jira kanaaf konsertiin kun inni gaggeeffamu immoo hin haqama kan jedhu yeroomti kan deebisu ta'a jechuudha isa arfaffaa yookaan gungummii korfaffaatti yeroo darbu Tigraay keessatti keessumaa yeroo dhiyootti sitti wal gaarreeffachuun obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabraswan Gabra Mikaa'el jidduutti ni yaadatama jechuudha akkasumas aangoo irratti wal loluu akkasumas immoo tiimii godhatanii yookaan garee godhatanii garee lamatti hiramanii wal gaarreeffachuun akkasumas immoo ibsa wal irratti baasaa turuun ni yaadatama jechuudha amma immoo guyyaa kaleessaa irraa kaasee waan gareen achi keessatti dhagahamaa jira jechuudha diraamaan isaanii xumuramee akkasumas immoo warreen qeesii fi warreen achi keessatti hooggantoota achi keessaa dabalatee yookaan jeneraalota dabalatee mana cufaatti yookaan immoo dhoksaatiin mari'achaa turuun isaanii ni yaadatama guyyaa kaleessaa irraa kaasee jechuudha obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabraswan Gabra Mikaa'el jidduutti kanaaf mariin keessumaa uummanni Tigraay yeroo dheeraaf lola keessa turuun ni yaadatama keessumaatti beelaa fi akkasumas immoo warreen daa'ima garaatti baatan illee otoo nyaatan argatiin daa'imni garaatti bahaa turuun ni yaadatama keessumaa rakkinni guddaan Tigraay keessa turuun ni yaadatama yeroo muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo mootummaa amma federaalaa wajjiraan lola guddaa gaggeessaa turan sana keessatti jechuudha kanaaf mariin isaanii yookaan immoo ergachii deebanii obbo Geetaachoo Raddaa erga muummee ministeera Itoophiyaa wajjin walii galee booddee immoo Dr. Gabraswan Gabra Mikaa'elii fi isa gidduutti lolli guddaan deemuun akkasumas immoo wal gaarreeffachuu akkasumas immoo ibsa wal irratti baasuu fi garee wal irratti uumanii walitti dudubbachaa turuun ni yaadatama jechuudha kun hundi hafee guyyaa kaleessaa irraa kaasee mana cufaa yookaan dhoksaatiin isaan lamaan namoota qaama sadaffaa dabalatanii mari'achaa jiru jedhamaati jira mariin kun hanga har'aatti hin xumuramne xumura isaa immoo waliigalteetiin xumuruu immoo akkasuma wal dhabanii waliigalteen kun ni xumurama kan jedhu walumaan kan laalu ta'a jechuudha dhumarratti faannoonii fi mootummaan bakkeewwan garaagaraatti ammas lolli kun haalaan itti fufee jira jechuudha yeroo muraasatti asitti keessumaa faannoo barbadeessineera ajjeesneera finneera jedhanii gama federaalaatti yookaan immoo gama raayyaatti isa biyyaatiin bahaa turuun isaanii yaadatamu keessumaa kaleessa jeneraal Shumaa Abdataa dubbachaa turuun yookaan immoo faannoo balleessineera jechuun ni yaadatamu jechuudha guyyaa kaleessa ammas lolli kun bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaa jira faannoo irratti jechuudha ansaanis dhuma argachaatiin jiru keessumaa sabni Amaaraas bakkeewwan garaagaraatti nagaa abee rakkachaa jiraachuun ammas itti fufee jira jechuudha akkasumas Oromiyaa keessatti immoo waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti bakkeewwan garaagaraatti lolli hamaan gaggeeffamaa jira jechuudha kanaaf har'a guyyaa har'aa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baasenis waraana mootummaa bakkeewwan garaagaraatti booji'ee akkasumas immoo isaan kaan ajjeesee isaan kaan immoo harkaan qabee of biratti qabeen jira kan jedhuun ibsi har'a guyyaa har'aa bahee jira jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungummii ko har'aa keessumaa waa'ee caffee Oromiyaa har'aa aadde Saayida Abdurrahman irratti maayikiin cufamuusaa fi akkasumas immoo paartilee yookaan immoo qondaaltota warreen siyaasaa akka Baqalee Garbaa fa'aa akka Isqeel Gabbisaa fa'aa akkasumas Liditoo Yaaloo fi kanneen biroo dabalatee mootummaa wajjiraan walii galtee yookaan immoo marii jalqaban luta akkasumas immoo artistii Teedii Afroo Yurooppiitti konsertii qopheessee hin haqamaa kan jedhamu sun hin haqamu yeroon kan deebisuudha akkasumas immoo keessumaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti lolli hamaan gaggeeffamaa jira akkasumas immoo finxaalii Amaaraa yookaan faannoo fi mootummaa gidduutti lolli hamaan bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa jira hundumaafuu biyya keenyaaf nagaa buusu egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophii kana qopheessuun yookaan qophii gungummii kana qopheessuun hanga ammaatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati qophii Horn Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.